dhagahamu jechi kee yeroo dubbatu. Guys, nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdu an fayyaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma argitanitti jechuudha sammuna kana qophii bashannana garaa garaatirra jirra jechuudha. Egaa kallattii garaa garaatiin egaa sammuna kana filannoodhaaf jedhamee akkasuma immoo mana barumsarraa kallattii garaa garaatirraa leenjii garaa garaa kennamaatii jira sanarraan immoo wantoonni baay'een qopheeffamaatii jira jechuudha. Ijoolleen keenya illee akkasuma akka mana barumsarraa kunoo bashannana garaa garaa deemanii raawwatanii bashannanaatii jiru. Sagalee isaanii wajjiniin turtii gaariin isiniin jedha. Nagaan tura. Xiqqoo turree walitti deebina. Bishaanicha nama gammachiisa. Wayne, wait. Gana gara shiguna mo ina fumati ko taati wae. Baye bare nam. Itagarti di mero dopo. Wow, 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 wow. Wow. Wow, wow, wow. Bare de baye irga. Agal ngala magara biyam. Nama deddeemna keessa kana deddeemne kunoo garanas namoonni baay'eetu jira deemsiila gara sanillee namoonni jira nama gammachiisa dhugaa baay'ee iddoo nuyi deemne akkasiin baay'ee tokkotti gammanneerra. Kennaa koko tura dadhabdee? Nanya tu shesnya dini selabe mamarin gorashe. Ana kam tundra dan dalam rubuda. Isam mana orang saya rotu. Kenapa aku? Wait. Tadi pun mereka demi aku. Mereka kau hina ti devi gero tu. Nati devi. Wow 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 wow. Bayi beri deruga. Ijoolleen keenya immoo gaararra dhaabbatanii irratti maal hagaan qabdu maalitti godhu wayii irra deebinu maqaan gallu warra. Egaan akkuma argitanitti kunoo kana fakkaata jechuudha. Hanga viidiyoo biraa qabannee isin dhufnetti turtii gaarii wantoonni baay'een ganaa hafaniitii jiru isiniif finnee dhufna.